Aboo jarri maanu dhiifne 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 jarri maanu dhiifne aboo jarri maanu dhiifne aboo jarri maanu dhiifne jarri maanu dhiifne. Hordoftoota keenya har'aan tana waa'ee sirba Adeeroon haganaan guyyaa kaleessaa jechuudha. Sirba haaraa mata dureen isaa Faarfarisaa jedhu gadhiisee jira. Inni dabarse kun Sirbichi kun baay'ee namatti tola. Egaa ergaawwan jajjaboo hedduu qabateeti jira. Egaa sirbi kun Adeeroon qaqqabee baaseeti jira. Mooraa nafxanyootaa sirba hedduu aarsee fi dallansiisedha. Sirbichi kun guyyaa kaleessaa yuutuubii ofishaal Qamar Yuusuf kan jedhamu kan Adeeroo irratti gad dhiifameeti jira. Egaan namoonni hanga ammaatti yuutuubii isaa jalatti dhaggeeffatiin deemaatii yuutuubii Adeeroo sabskiraayib godhaatii dhaggeeffadha. Halkan tokkotti viiyuu 100,000 seenee jira sirbi kun. Egaa Oromoon dhaxxanii miiliyoona 1 galchuu qabdanii sirba ergaa hedduu namaaf dabarsuudha. Aboo maanu dhiisne jarri kun jedha. Sirbichi wallaahi baay'ee namatti tola. Sirba kana dhaqaatii dhaggeeffadhaa. Ergaa gurguddoo hedduu dabarsa. Adeeroon nama kabajamaa fi jaalatamaa yeroo garaagaraatti egaa deebii quubsaa nafxanyootaaf nama deebisaa turedha. Ammas kinoo itti deebisee jira. Adeeroon deemaa sirbicha yuutuubii isaa jalaa daawwadhaa. Torbaan kana keessa miiliyoona 1 galuu qaba isiniin jedha. Hanga ammaatitti viiyuu 100,000 irra jira hamma viidiyoo kana waraabnetti jechuudha. Dhaqaatii daawwadhaa. Ergaawwan garaagaraa hedduu of keessaa qaba. Sirbichi baay'ee namatti tola. Egaa Adeeroodhaan baay'ee galatoomi isin jenneerra. Umrii dheeraa nuuf jiraadhu. Kacang godhe nyaata ufumaa ajjeesa. Aboo Adeeroo sitti tolu. Lafatuutu meemuna dhaloota tuulamaa. Kas safaaf sablammoota mallattoo tokkummaa. Aboo Adeeroo himmachi himme jennee jirra. Thank you galatooma. Mana kana subscribe godhaa ammoo mana kana nu guddisa. Comment illee barreessaa ammoo chaanaaliin kun bu'aa ta'uu didee jira.